kun immoo waan hedduu nama gammachiisudha. Lafoota to'ataman kana akkamiin harka waraana bilisummaa Oromoof uummata Oromoo tursuu irratti hojjechaa jirtu? Keessumattuu lafa waraanni bilisummaa Oromoo humna diinaa irraa kaasee bira darbee dhiphachuutu irraa eegama. Kan nan jedha jedhee boobti suni mataa dhahamu akka lammataa birgee arraabee hin taane tolfamuutu irra jira. Kanaaf akkuma uummanni Oromoo waan xiqqoo tokko kan inni gochuu qabu. Innis hanna saabicha sirna qablummaa walitti dabruu. Kun immoo waan hedduu nama gammachiisudha. Lafoota to'ataman kana akkamiin harka waraana bilisummaa Oromoof uummata Oromoo tursuu irratti hojjechaa jirtu? Uummanni Oromoo akkamiin kana milkeessuu keessatti gahee isaa ba'ata maal gochuu qaba jettu? Jaalgammeetti naaf uffaa. Yaa egaa eegumaa illee kana murteessineen boodatti murtiin achitti dabre keessaa lafa diinni harkaa qabu ganna 151 olitti sirna impaayera dulloomaa kan afaan qawweetiin qabatee jiru kana humnaan buqqisu kalees qabumaan nuqamtootanii qabumaan buqqifna innetti wareegama agas kan cufetti baasaa jirra. So kaleessa waan daddabre ganna 3 keessatti akkaataa itti tooftaatti fayyadamaa turre walqixaa wal keessa yaa'aa turre amma mogunkuma bakkoota jirru san keessaa miti Oromiyaa guutuu keessayyuu qulqulleessuu ka jedhu duula kallattii maqaa itti moggaasuudhaan gara lixaatiin duula jaallaggeessa wagii gara kibbaatiin immoo jaalelamoo qilxuu akkasumas immoo gara kibba bahaatiin jaalladhi gammadaa jennee moggaafne. Inni kun lafa duraan keessa waliin hanga tokko waliin keessa turre san keessa diina haxoofne baasuudha. Isa kana keessatti egaa milkoomne jirraa jechuudha. Qorshiin kun ittuma jira. Uummati keenya waan kana dhugoomsuu keessatti akkuma duratti dubbadde namni cufti qooda keessaa qaba. Uummati keenya ka biyya alaas jiru ka biyya keessa jirus qooda guddaa kennuu qaba. Qooda guddaa hoggaa kenne waan jenne sun dhugoomsine Oromiyaa guutumaa guututti dhuunfachuu dandeenya waan taateef ka biyya keessa jiru waan cufaanuu nu bira dhaabbataa jira. Kan caalaa daran itti jabeessuu qaba. Qeerroon waan godhaa jiru jira. Innis kanarra jabeesse waraana kana waliin ta'uudhaan diina kana buqqisnee Oromiyaa dhuunfachuudhaan uummati keenya gabrummaa bara dheeraatii fi boo'ichaaf gadadoo hidhamaa ajjeefamuu san keessaa bilisa bahuu qaba. Kun ammoo wareegama ulfaataa nu feesisa. Wareegama ulfaataa kana baasaa jirra. Uummati keenyas kana baasuu qaba. Kana dhugoomsuu keessatti egaa uummati keenya ofitti murteessuu qaba. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa keessattuu warri biyya hambaa jiran waraanni bilisummaa Oromoodhaa lubbuu isaa qaalis kennaa jira, ittis beelaa jira, ittis dheebotaa jira, ittis injiraa jira. Kanaaf uummati keenya ka biyya hambaa keessatti addatti jiru waa duula kana dhugoomsuu keessatti innis duula kana ofitti fuudhee beela'uu qabaachuudha. Ji'a tokkoofis ta'u. Beela'uu qabu hoggaan jedhu bajeta silaa ji'atti ramadatu san xiqqeessee beela'ee gumaata bilisummaa Oromoodhaa kan biyya Oromiyaa dhuunfachuudhaa kana bahuu qaba. Wanta kanarraa addatti ammoo injifannoolee kana biyyoota addunyaatti agarsiisuu keessattis qooda guddaa godhuu qaba. Hirmaannaan uummata keenyaa yoo guddaa ta'e bakka hawwine kanaa fi fuula hawwine kana ga'uu dandeenya. Inni kun ammoo dhimma kanattiyyuu Tigrootiin lola godhaa turan keessatti waraana Tigroota qofaa miti kan mootummaa Abiyyi waraana mootummaa Abiyyi achi keessa Tigraay keessa akka bahu taasise qoodii uummataa guddaadha. Isa kana immoo Abiyyuu ragaa bahee jira. Akka uummati qooda guddaa godhe. Kanaaf Oromoos har'a kanatu isaan irraa eegama. Kanaan booda Oromiyaa halagaan maqaa Oromoo itti moggaasee deebi'ee qabachuun gonkumaayyuu ta'uu qabu. Nuti kanatti murteessinee uummati keenyas kanatti murteessee haala amma jiru hirmaannaan isaanii guddaa ta'a. Lafoonni adda addaa ganna 3 guutuu duulli irratti gaggeeffamaa jiru. Fakkeenyaaf akka kibbaatti lixaatti uummati keenya beela tarkaa qaba. Manaa buqqa'ee gandarraa buqqaasanii garribii kaanii yeroo ammaa kanatti lafa isaatti deebi'uudhaafis qaba. San maleeyyuu nyaataa dhugaatii tokkollee hin qabu. Waa'ee miidhama guddaa keessa jira. Isaan kanas deebi'anii uummata kana akka isaan
qubatan yookaan beela kanaaf akka isaan akka addunyaan dhaqqabduuf Oromoonni guutuun kanarratti hojjechuu qabdi jedhaa jaalmarroon itti aadaru kaafe. Hayyee jaalmarroo. Hayyee gaarii goofayyuu ajjeesuu fi murtii qofa guddee dhiisee biyyee arraabee ka'uu akka danda'u silaa Oromoon uumammaatti gooftii biyyee arraabee ka'ellee 2018 kaasee agaasaa jiru mudatee Oromoon ofirratti hin beeka. Amma duulli adeemaa jiru kun kan waraana bilisummaa Oromoo qofaa miti uummanni Oromoo hedduun illee wareegama kaffalaa jira. Keessumaa qeerroo fi qarreen waraana bilisummaa Oromoo waliin wal qixaa wareegama kafaluu jiranii. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota to'annaa isaa jalatee oolchuu jiru silaaftuu keessa taa'ee tiksuutti hin jiru. Reefu tokko jennee eegaluutti jira waan kana qulqulleessu waan ta'eef gara fuulduraatti adeemuutti jira. Duulli kallattii kibbaan karaa Elemoo, kibba ba'aa, Nadii, gara kaabaa, Nasan akkasumas gara lixaan Laddasaa jennee akkasiin qajeelchine kuni adeemee bakka ga'ee dhaabbatu ni qaba. Achiin duubatti duulli kadhibii itti labsamu kan waraanni bilisummaa Oromoo doonii hundarra jiru maqaa tokkichaan deemutu jira. Kun yeroo isaa yeroo ga'u hinnaa haga sunitti waan amma kallattii hundumaarraa adeemu kuni duulli uummataa duulli waraana bilisummaa Oromoo waliin adeemu kuni galma isaa akka barbaannetti gahaa adeemuutti jira. Bakkoota kanatti uummanni Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo jira waan gochuu qabu dirqamni isaa itti kenname hojiitti hiikuutti jira. Uummati Oromooti kan beeku walumaan sanatti jira. Uummanni Oromoo keessa jiru keessumattuu lafa waraanni bilisummaa Oromoo humna diinaa irraa kaasee bira darbee dhiphachuutu irraa eegama. Kan nan jedha jedhee boofti suni mataa dhahamu akka lammataa birgee arraabee hin taane tolfamuutu irra jira. Kanaaf akkuma uummanni Oromoo waan xiqqoo tokko kan inni gochuu qabu. Innis hanna saabicha sirna qablummaa walitti dabruu guddaan humnan qabaa inni kaanii irreen qabaa akkasiin immoo dadhabaa nama gargaarsa hin qabnetti bu'uudhiisu qaama miseensa mootummaa ta'ee uummati haaloo irraa qabaa rakkoo hedduu bara hedduu dararaarraan geessisaa turanii. Egaa harreen nama dhiitteef deebisanii harreen dhiitanii harreellee akka nama dhiittuu uumamumaanii kottee ittiin nama dhiittu rabbi kenneefi namni immoo deebi'ee akka kanan goone sammuu kenneefi kuni warra kanarratti haaloo bahuu jalqabuuni Oromiyaa gara hin taanetti qaboofu diinillee ka barbaadu sanuma uummanni Oromoo naannolee akkasii jiraatu tajaajila uummataa kanneen kennan kan akka hospitaala yookaan buufata fayyaa, mana baankii, ibsaa, teelee, mana barnootaa, waajjira qonnaa fi waajjiroonni biraa hedduu tajaajila uummataa kennanii qaamni mootummaa garuu warra sana abiyuus godhee yookaan misiis godhee akkaataa hin malleen fayyadamee ittiin uummata miidhaa ture uummati deebi'ee yoo balleesse ofum balleessuu ta'a waan ta'eef isaan kana dhiphachuudha qaba. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota adda addaa to'atetti waan uummata barsiisaa jirutu jira. Innis koree bulchiinsaa fi bilisummaa naannoo ofiirratti abbootiin amantaa fi jaarsoleen gandaa yeroo bulchiinsa yeroo tolfatani maaliif jennaan ammatti waraanni bilisummaa Oromoo guutummaa Oromiyaa to'atee seera heeraa fi sagantaa siyaasaa qabu uummatatti gadi buusee waajjira adda addaa akkasumas immoo waajjiraalee poolisaa abbaa seeraa abbaa alangaa kana tolfatee hojiitti hin jiru. Wal'aansoo gubbaa jira. Wal'aansoo kana keessatti uummati akka miidhamne ofii isaatti naannoo isaatti uffachuu qabaan dhaamsa kiyyaa uummati kan gochuutu irraa eegama. Kan kanarraa immoo wareegama kafalaa jiru silaa uummatichi ni beeka. Wareegama ofii kanatti garuu bishaan akka hin naqne bara dhufaa dabraa immoo lolachuu dadhabnee beeknu lola yoo taate addi bilisummaa Oromoo jaarmiyaan siyaasaa guddaan kun waraana bilisummaa Oromoo waraana guddaa wareegama guddaa kafaluu danda'u qabatee bara dheeraa hawwee dhufaasee lolaa ture. Gama Sudaanii amma Sudaan kibbaa ta'anii Sudaan waliin gama
akkasumas Eertiraa waliin gama kaanii Tigree waliin gama biraan dargii mootummaa Mangistuu Turee sana jechuun kana hundumaallee lolee injifataa ture waraanni bilisummaa Oromoo garuu guduunfuu dadhabuun suni qaba amma siyaasni akkaataatti lafa qabachuu danda'uu san dadhabuu fi akkasumas qabsoon bilisummaa Oromoo akka isheen galma hin geenye warra hoolaa fakkaatee gogaa hoolaa uffate yeeyyii qaama hawaasaa ta'e hawaasa keessa jiru bira fakkaatee diinaaf dalaguutu akka isheen galma hin geenye rarraate kun hundi akka hin taane bilchina gamnummaa fageessanii fagootti arguu qaroo ta'uu nama gaafata waan ta'eef ammas ni jalqabne malee hin xumurre wanti amma deemaa jiru kuni itti bahisaan beekamu yoo gamnummaan qabuu hin dandeenyu taateen harkaa bahee garanti hin barbaannetti ce'uu mala diinnis badee balleessuu waan ta'eef biyyittii kana biyya badhaatu taa'ii kana akka qoosaatti bara dheeraa kaa'amanii irraa bara mi'aa ishee nu caalaa warri beeku akka qoosaatti gadhiisee deemuu hin jiru gara jeequmsa hamaatti nu oofuu barbaada uummanni keenya kana hayyamuu qabu. Waraanni bilisummaa Oromoos bakka jiru hundumaarraa qawwee dhukaasee diina bakkaa kaasuutti dabalata waan qawwee dhukaasee bakkaa kaase sanatti immoo gugruunfaa waan tolchu uummata Oromoo gatteessisee barsiisee jaarmiyaa bulchiinsa koree bilisummaa yeroo ijaaree darbuu jira kana jabeessee itti fufuu qaba akkaataa kana yoo adeemne wanni nuti hin injifanneefi hin jiru yoo sana wanta gahu irraa quba waliin qabuu fi namni waan danda'u hojjete sana xiqqeessu qofa irratti kan xiyyaafannee yeroo hundumaa arrabaan bishaan waan taate ammoo yoomiyyuu sinimmaan haadha hiyyeessaa Oromoo qooruu hin teessuu jechuudha. Yeroo hundumaa ammoo imimmaan kan hin qorre ilmaan hiyyeessaa warra ibidda sanatti dhiyoo jiran Oromoo isaa rakkoo kana keessa jiru waan ta'eef booru deebi'ee hedduun amma harkaan kutu kuni keessaa dacha'uu mala namni hedduun amma dhukaasa waraana bilisummaa Oromootti milkaa'e waliin isaa addaan hin beekamne mataa akka dugdaa qotaa keessaa gadi baasu sana babbaafachuu jira. Yoo haalli ammaatti garuu hedduun isaa dugda sanatti asii ol munyukee deebi'a waan ta'eef abbaan dhibee uummatichuma rakkoo kana keessa jiru. Suniifuu of eeggannoo guddaa gaafata. Bara dhufaa dabraa nuti itti dhiyaannee qabuun aadaa nu taatetti aadaa kanadha jijjiiruu fi nuti wareegama kafaluu jiru hin jijjiiramtillee jijjiiruu jirrallee galma hundeetti uummanni keenya bilchina irraa eegama. Quba waliin qabu sun miti qabsoo keessaa harcaanee sun miti namni hundiyyuu gabrummaan nu keessa jirru mataan ishee qabsoo waan taateef hundi keenya iyyuu kan gabrummaa Oromootti amannu qabsoo bilisummaa Oromoo keessa jirra jechuudha. Akkasii yoo deemne inuma injifannoo sanallee inuma. Dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebiin kallattiidhaan dirreerraa hogganoota adda bilisummaa Oromoo waliin taasisne kanaan hin xumuramne. Sagantaa keenya itti aanu keessatti kutaa lammaffaasaa qabannee dhiyaanna.